Gabaasni jalqaba qorannoo ka'umsa balaa xiyyaaraa Itoophiyaa ET-302 dhiyeenya gadhiifame daqiiqaawwan 6 xiyyaarichi qilleensarra ture maaltu akka ta'e mul'isee ture. Gabaasni kun ragaalee meeshaa daataa balaliinsa waraabuu FDR fi kan sagalee kutaa paayilotootaa keessaa waraabu CVR irraa argameen qindaa'e. Gabaasa kanarraa ka'uun daqiiqaawwan 6 xiyyaarichi qilleensarra ture kanatti rakkoon paayilotoota mudate maal gochuuf yaalaa turan, maal waliin jechaa turan kan jedhu odeeffanne. Paayileetiin maqaan isaa akka eeramu hin feene tokko ibsa armaan gadii nuuf kenneera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 10 bara 2011 dilbata ganama xiyyaarri Itoophiyaa Booyingii 737 Max 8 lakkoofsa balaliinsaa ET-302 hojjettoota 8 dabalatee namoota 157 fe'atee Finfinnee irraa gara Naayiroobiitti balaluuf qophaa'aa ture. Akka paayileetiin kun jedhutti lakkoofsi balaliinsaa kallattii xiyyaarri sun itti imalu mul'isa. Fakkeenyaaf ET-3XX jedhee kan eegalu gara baha Afrikaa, ET-5XX jedhee kan eegalu gara Ameerikaa, akkasumas ET-6XX jedhee kan eegalu immoo gara baha fagootti imalu. Nama sa'aatii 2 daqiiqaa 37 sekeendii 34 to'attoonni tiraafika qilleensaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee haaldureewwan hundi guutamuu mirkaneessanii booda xiyyaarichi akka ka'uuf hayyama kennaniif. Xiyyaarichis gara daandii irra fiigee ka'uu yookaan raanweey torbaraatti qajeele. Boodas balaliinsa eegale. Sa'aatii 2 daqiiqaa 38 sekeendii 34tti xiyyaarichi sochii eegalee daqiiqaa 1 fi sekeendii 10 booda odeeffannoon addaa seensarii hamma xiyyaarichi ol ka'e kan angle of attack jawwan bitaa fi mirgaa xiyyaarichaa irraa dubbisuurraa mul'ate. Sa'aatii 2 daqiiqaa 38 sekeendii 46tti kachiis master question anti-IC dhufuu isaa gargaaraan paayileetiif hime. Kachiisni master question jedhamu sirna balaliinsa xiyyaaraa rakkoon wayii yoo mudatu paayilotootaaf eeruu kan kennudha. Kachiisni amma isaan ga'e kun qaamni xiyyaaricha qorraa jabaarraa ittisuu rakkoo isa mudachuu kan eeru ture. Sa'aatii 2 daqiiqaa 38 sekeendii 58tti dala kanatti paayileetiin xiyyaarichaa komaand jedhee xiyyaarichi autopaayileetii yookaan kallattii fi saffisa murtaa'e akka ofiin balali'u gochuuf yaalus xiyyaarichi autopaayileetii irra taa'uu akka hin dandeenye akeekkachiisni dhufe. Sekendiiwwan 2 booda sa'aatii 2 sekeendii 39 irra deebi'uun komaand jedhe xiyyaarichi autopaayileetii irra kaa'uuf yaalus ammas irra deebiin xiyyaarichi autopaayileetii irra taa'uu akka hin dandeenye akeekkachiisni dhufe. 2 daqiiqaa 39 sekeendii 6tti ajajaan paayileetiin gargaaraan paayileetii to'attoota tiraafikaa qilleensaa waliin wal quunname. Gargaaraan paayileetichaas Laatu Diterkirozing 1400 FT and Clamping FL 320 jedhuun gabaasa godhe. Balaa 2A jechuun kallattii Finfinnee irraa gara Naayiroobii geessu yoo ta'u, isa faana 8400 irraa 32,000 ba'anii balali'aa akka jiran ergaa dabarse. Sa'aatii 2 daqiiqaa 39 sekeendii 45tti Letichi Flaws App jechuun gargaara isaaf ajaja kenne. Flaws jechuun qaama xiyyaaraa wayita xiyyaarri ka'uuf fiigu saffisa barbaachisu akka argatu taasisudha. Ol ka'iinsa barbaadamurraa erga ga'een booda filaapsii kana sassaabbata. Ajajni kunis filaapsii xiyyaarichaa akka ol sassaabu gargaaraa paayileetiif kan kennamedha. Sa'aatii 2 daqiiqaa 39 sekeendii 50tti xiyyaarichi kallattii balaliinsa digirii duwwaa 72 irraa gara 197tti jijjiiruu eegale. Ita kana paayileetichi xiyyaarri kallattiidhumaa hayyamameef irra akka turu ajaja kenne. Sa'aatii 2 daqiiqaa 39 sekeendii 55tti xiyyaarichi autopaayileetii keessaa ba'e. Sa'aatii 2 daqiiqaa 39 sekeendii 57tti wayita kana ajajaan paayileetichaan gargaaraan paayileetichaa rakkoon xiyyaarichaa to'achuu akka isaan mudate to'attoota tiraafikaa qilleensaa beeksise. Sa'aatii 2 daqiiqaa 40 sekeendii 3tti sirni xiyyaarichaa kan Ground Proximity Warning System kan GPDBS jedhamu akka gadi hin dhimimne
yookaan Don't Sink jedhu kenne. Kun xiyyaarichi kallattii irra balali'aa jiru lafa yookaan wayiin walitti bu'uuf yoo jedhu akeekkachiisa paayilotootaaf kennamudha. Sa'aatii 2:40 hanga sa'aatii 2:40 sekendiiwwan 28 jiran keessatti ergaan akeekkachiisaa Don't Sink jedhuudhaan si'a 3 akka darbee ture galmaa'eera. Sa'aatii 2:40 irratti paayilotichi funyaan xiyyaarichaa al takka isaan waliin akka ol kaasuuf gargaara isaa gaafate. Sa'aatii 2:40 paayilotichi si'a 3 ol kaasii puulaap jedheen gargaaraan paayilotichaas waan ajajame raawwate. Sa'aatii 2:40 gaaffii paayiloticha irratti hundaa'uun gargaaraan paayilotii to'attoota tiraafikaa qilleensaa waliin erga wal quunnameen booda walka'iinsa faanaa 14,000 irra turuu akka barbaadanii fi rakkoon xiyyaarichaa to'achuu akka isaan mudate beeksise. Sa'aatii 2:41 ammas paayilotichi gargaaraan paayilotii xiyyaarichaa isa waliin akka ol kaasu gaafate. Ammas gargaarichi akkuma jedhe godhe. Sa'aatii 2:42 paayilotichi gargaaraan isaa to'attoota tiraafikaa waliin wal quunnamee deebi'uu akka barbaadan akka itti himu gaafate. Gargaaraan paayilotii waan ajajame raawwate. To'attoonni tiraafikaas hayyamaniif. Sa'aatii 2:42 to'attoonni tiraafikaa xiyyaarri Itoophiyaa lakkoofsa balaliinsa 302 qabu gara mirgaatti digirii 260 akka naanna'u ajajan. Gargaaraan paayilotii ajajicha fudhate. Sa'aatii 2:43 paayilotichi ammas irra deebiin funyaan xiyyaarichaa akka ol kaasaniif gargaaraa paayilotii gaafate. Paayilotichi deddeebisees xiyyaarichi hamma barbaadamu akka ol hin kaane dubbate. Xiyyaarichi funyaan isaa hanga digirii 40 gadi jedhe. Paayilotiin BBC'f yaada kenne kun akka jedhutti akkaataan gosa xiyyaaraa irratti hundaa'uun adda ta'uyyuu malee xiyyaarri tokko gaafa dhaabbachuuf jedhuyyuu funyaan isaa digirii 3 qofa gadi jechuu qaba. Sa'aatii 2:43 waraabbiin ni dhaabbate. Turtii muraasa booda xiyyaarichi toora irraa dhabuu isaanii to'attoonni tiraafikaa biiroo qorannoo balaa xiyyaaraatti beeksisan. Daqiiqaawwan muraasa boodas oduun xiyyaarri ET-302 kufee caccabeera jedhu dhaga'ame. Gabaasni jalqaba irratti ba'e paayilotoonni balaa mudachuu malu dursanii hubatanii balaa sana oolchuuf waan irraa eegamu hundayyuu raawwachaa akka turan agarsiisa. Paayilotoonni tarkaanfii barbaachisaa fudhachaa turanis funyaan xiyyaarichaa walitti fufiinsaan gadi galagalaa waan tureef to'achuu dadhabaniiru. Hojii gaggeessaan olaanaan daandii qilleensa Itoophiyaa kan ta'an obbo Tawaldee Gabramaariyaam gabaasa duraa wayita dhiyeessan paayilotoonni haala rakkisaa keessatti tarkaanfii isaanirraa eegamu fudhachaa turuu isaaniitiin ga'umsi isaanii waan mirkaneessaniif daandiin qilleensa Itoophiyaa akka isaan hin boonu dubbatan. Abbaan paayilotii Yaared Geetaachoo turtii BBC waliin taasisaniin ilmi isaanii waayila isaa waliin ta'uun xiyyaaricha to'achuu waan danda'an hunda raawwachuu isaatiin mootummaa isaa mirkaneesseera jechuun miira gaddaan guutameen ibsani. Kan odeeffannee BBC Afaan Oromoodhaa waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa.